Hordoftoota TV Nuuraludaa sagantaa darbee keessatti haala musliimoonni bilisummaan booda ittiin jiraatan isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Salaahaddiin Alayyuubii waraana masqalaa dirree waraana haxxiin irratti mo'atee magaalaa Alquds eega bilisoomseen booda waggaa 7 ummata musliimaa bulchee ture. Yeroo sanitti waraanni masqalaa sadaffaan Awurooppaa irraa ka'ee dhufe magaalaa akka waggaa 2 oliif eega marseen booda to'annaa isaa jala oolchee musliimoota 3,000 ta'an ajjeesuu isaa isiniif dhiyeessinee turre. Kana booda waraanni masqalaa Riichaardiin hoogganamu osoo gara magaalaa Alquds deemuuf yaadaa jiru rakkina biyyattii isa mudateen dirqamee gara biyya isaa deebi'ee jira. Kana booda hawaasni musliimaa nagayaan jiraachuu jalqabe. Haa ta'u malee mootummaan Salaahaddiin yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye. Bara 1193tti gara fuula Rabbii deebi'e. Inshaa Allah har'a immoo mudannoo kana booda isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Hooggantoonni Salaahaddiiniin bakka bu'an dachii Shaam, Misraa fi Iraaq bulchuudhaaf tattaaffii godhanii jiru. Haa ta'u malee dachii bal'aa sana akka hoogganaa isaanii isa duraa sanitti bulchuun hedduu itti ulfaate. Salaahaddiin hawaasa musliimaa hunda biraa fudhatama guddaa argatee ture. Kanas islaamummaadhaaf dhaabbachuu isaatiin argate. Kanaaf ammoo waraana masqalaa dachii musliimotaa irra jiru waliin waraana hedduu godhe. Haa ta'u malee warri isa hordofee dhufe akka isaa san waraana irratti hirmaachuu daran ollaa isaanii waliin nagaya buusuu filatan. Nagaya buusuun rakkoo ta'uu baatus karaan isaan itti deeman garuu dogoggora guddaa ture. Mee xiqqoof duuba deebinee seenaa duraan mudate isin haa yaadachiisnu. Waraanni masqalaa jaarraa tokko dura Awurooppaa irraa ka'ee dachii musliimotaa qabate. Dachii qabate kana irrattis dhiiga musliimotaa 10,000 lakkaa'amu dhangalaasee jira. Waraanni masqalaa lammaffaa fi sadaffaatiis mootiiwwan Awurooppaa gurguddoon durfamaa gara dachii musliimaa dhufee jira. Akka yaade magaalaa Alquds qabatuun itti ulfaatus dhiiga musliimotaa hedduu dhangalaasee jira. Inni sadaffaa irratti dhufes rakkina isa mudateen gara Awurooppaa deebi'e malee haga danda'ameen dachii musliimotaa to'achuu yaada qaba ture. Ummata akkanaa waliin karaan nagaya itti buusan bilchina irratti hundaa'uu qaba. Waan kana gochuu immoo warri Salaahaddiin itti aanee dhufe hin dandeenye. Yeroo kanatti Phaaphaasonni Awurooppaa keessaa dachii musliimotaa irratti injifannoo argachuu maaliif dhabne jedhanii mari'atuu jalqaban. Xumura irrattis furtuun injifannoodhaa dachii Misraa akka taate hubatan. Kanaafuu dachii Shaamii fi Alquds dhiisanii Misra irratti waraana banuu murteessan. Yeroo kanatti Phaaphaasiin haarawaa kan Inosaant sadaffaa jedhamu filamee jira. Phaaphaasiin kun adeemsi Phaaphaasota isa dura dabranii hundi dogoggora akka ta'e hubate. Phaaphaasiin useetuma bataskaana taa'ee loltoota eebbisaa akkasumas cubbuu isaan dalaganiif dhiifama kan godhu qofa ta'uu hin qabu. Phaaphaasiinis mootii ta'ee akka mootiitti waraana ajajuu qaba yaada jedhu maddisiise. Kanaafuu haala kanaan hordoftoota isaa eega amansiiseen booda gara dirree waraanaa deemuuf akka qophaa'an isaan ajaje. Waraanni kun garuu maallaqa gahaa gara dachii musliimotaa ittiin deemu argachuu hin dandeenye. Haaluma kana keessa osoo jiruu dhaabbiilee doonii gurguddaa kireessan walii galuun gara dachii musliimotaa deemuu jalqaban. Haa ta'u malee eega deemsa jalqabanii jidduu gahaniin booda waliigaltee dhaban. Kanaafuu hooggantoonni dooniidhaa dirqama waliigaluu waan qabnuuf dhaabbachuu qabna jechuun gara dachii Qoosxanxiiniyaa isaan geessan. Waraanni kun gara Masra deemuu yaadee biyyaa ka'e. Haa ta'u malee waliigaltee dhabuu isaaniitiin dachii Turkiyaa irra qubatuuf dirqame. Magaalaan Qoosxanxiiniyaa yeroo kanatti hordoftoota amantii kiristaanaa kan garee Ortodoksii harka turte. Waraanni masqalaa Awurooppaa irraa ka'e kun ammoo kiristaana Kaatolikiiti. Waraanni masqalaa kun magaalaa Qoosxanxiiniyaa irratti waraana banee magaalattii bara 1204tti to'annaa isaa jala oolche. Jiraattota magaalattiitii fi waraana Qoosxanxiiniyaatis gara jabeenyaan fixe. Kanaan booda kiristaanonni Ortodoksii bakka garagaraa jiran jibba waraana masqalaatiif qaban ibsuu jalqaban. Barreessaan biyya Giriik tokko akkana jechuun gocha suukanneessaa waraana masqalaa ibse. Waraanni musliimaa Salaahaddiiniin hoogganamu yeroo magaalaa Alquds qabatu kiristaanonni nagayaan akka ba'an godhe. Waraanni masqalaa kun garuu osuma kiristaana ta'ee jiru magaalaa kiristaanotaa qabatee dhiiga kiristaanotaa dhangalaase. Namoonni kunneenii fi Salaahaddiin haga samii fi dachii walirraa fagaatan jedhee barreesse. Waraanni masqalaa qabeenya magaalaa Qoosxanxiiniyaa irraa saameen deeggaramee bara 1218tti magaalaa qarqara biyya Masr Daamiyetaa dhaqqabe. Egaa achi gahee waggoota 3 osoo hin socho'in achuma ture. Turtii kanaan booda yeroo magaalaa Qaahiraa yookaan Kaayiroo qabachuuf socho'anitti rakkinni guddaan isaan mudate.
lagni Naayil guutee dachii Masrii irratti balaa guddaa fidee jira. Waraanni masqalaatis bishaan kanaan marfamee faradoon isaaniitis dhoqqeen liqinfamanii isaaniin deemuu didan. Musliimoonni amala dachiisanii beekanis waraana san guutumaan guututti to'annaa ofii jala oolchan. Waraanni masqalaa kun seenaa warra kiristaanaa keessaa waraana salphataa jedhamuun waamama. Rakkinni kun hundi isaa mudatus Phaaphaasichi ammallee adabachuu hin barbaanne. Kaayyoon isaa musliimoota dachii irraa fixuun magaalaa Alquds qabachuudha. Mootiiwwan Awurooppaa gara waraana kanaa akka makaman dhidhiibuu jalqabe. Mootiiwwan hedduun laafaniiru. Ammaaf Awurooppaa irratti mootii Roomaa Fireedik lammaffaa qofaatu humna jabaa qaba. Phaaphaasichis mootiin kun waraana akka qopheessu ajaje. Mootiin kun garuu waggaa lamaaf Phaaphaasicha didee ture. Musliimoota irratti waraana banuun kasaaraa guddaa waan itti fiduuf waraana kana irratti hirmaachuu dide. Haala kanaan Phaaphaasichaa fi mooticha jidduutti rakkoon jabaan dhalate. Osuma rakkoon isaan jidduutti haala kanaan hammaachuutti jiru mootichi gammachuu guddaa takka dhagahe. Gammachuun mootichaa kun waraana muslimaatiif ammoo salphina guddaa ture. Obboleeyyan Salaahdiin Alayyuub sadeen lubbuun jiran aangoo irratti wal loluu jalqaban. Yeroo kanatti sadan keessaa hoogganaa Misraa kan ture Alkaamil murtee akkaan fokkotaa murteesse. Gara mootii Roomaa dhaqee na gargaari jedhee kadhate. Mootichi Roomaa Fireedik lammaffaanis dhufee akka isa gargaaru waadaa isaaf seene. Garuu haal dureen inni kaa'e akkaan nama qaanfachiisa. Magaalaa Alquds naaf kennuu qabda jedhee gaafate. Kunis kasaaraa guddaa ummata muslimaa irratti fide. Magaalaan Alquds dhiiga muslimootaa hedduun bilisoomte. Salaahdiin Alayyuubis magaalaa tana eeguudhaaf qabeenya hedduu irratti dhangalaasee jira. Obboleeyyan isaa kan isaan booda dhufan garuu haala kanaan magaalattii kennuun isaanii hedduu nama qaanfachiisa. Mootichis haala kanaan walitti bu'iinsa Phaaphaasicha waliin uumame fayyifachuudhaaf yeroo fi carraa argate. Bara 1229tti waraanni masqalaa kun loltoota 300 qofa qabatee gara magaalaa Alquds imalee waraanaa fi dura dhaabbannaa takkaan maletti magaalaa Alquds nagayaan seene. Kasaaraa takkaan maletti magaalattii to'annaa ofii jala oolche. Waraanni masqalaa eega magaalattii qabateen booda dhiiga muslimootaa hin dhangalaasne. Garuu seera tokko tokko kan musliimoota cunqursu baasuu jalqabe. Fakkeenyaaf mooticha hirriba akka hin dammaqsineef sababa jedhuun azaanni fajriidhaa akka hin godhamne taasise. Roorroon haala kanaan musliimootatti jabaachuu eegalte. Muslimootaaf jireenya rakkisaa ta'aa dhufe. Daawwattoota keenya qophiin tun hin goolabamne. Inshaallah torbaan walitti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.